Qolaasaayis boqonnaa lama lakkoofsa 6 wal faana dubbisnaa. Namni hundi keessan akkasiin baafattanii barbaada. Qolaasaayis boqonnaa lama lakkoofsa 6 wal faana dubbifna. Warri baafattan harkaan yoon argisiiftan natti tola baafattanii itti deemaa yaada. Waaqayyo sanaa eebbisu. Ol fuunee sagalee keenyaan otoo dubbifnee baay'ee natti tola. Ani nan eegalaa warri na wajjin dubbisuu barbaadan na wajjiniin dubbisaa. Garuu yeroo dubbifattan yaada keessan, qalbii keessan dubbii sana akkasiin gootanan barbaada. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akkas jedha. Egaa Kiristoos Yesuus Gooftichaa akkuma fudhattanitti Egaa Kiristoos Yesuus Goofticha akkuma fudhattanitti itti jiraadhaa. Akkuma barsiifattanittis hundee keessan gadi fageeffadhaa isatti ijaaramaa. Ijaaramaatii amantiidhaan dhaabamaa. Galata guuteera dhangala'a dhiyeessaa. Ameen. Egaa akkuma fudhattanitti Kiristoositti maal ta'a? Jiraadhaa. Jireenyi sirriin Kiristoosiin akka fudhatanitti isa hordofanii wajjiniin jiraachuudha. Ameen. Jireenyi sirriin irran deebi'e ammas. Jireenyi sirriin jireenyi hiika qabu, jireenyi galma namaa geessisu Kiristoos isa fudhatan sana akkuma fudhatanitti jiraachuudha. Ameen. Utuun sharafiin, utuun irrisiin akkuma fudhatan sanatti isaaf jiraachuudha. Ameen. Si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, baroota darban keessa, waggoota darban keessa nu gargaartee guyyaa har'aa nu geesse. Kanaaf si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Galatatu mana keenya keessa jira, galatatu naannoo keenya jira, galatatu mana keenya, galatatu nu harka jira. Sababiinsaa siin du'a oolle, sababiinsaa siin har'a geenye, sababiinsaa siin nama taane waan taaneef Gooftaa si galateeffannaa, si haa galatu. Galata siin jenna, sababiinsaa galata siin jenna. Situ nu jiraachise waan ta'eef malee immoo jiraachuu hin dandeenyu ture. Dandeettii keenyaan, ogummaa keenyaan, beekumsa keenyaan dandeenyeen jiraannu turre. Situ nu dandeessee har'aan nu ga'e, kanaaf si galateeffannaa, si haa galatu. Rilaba hatus, rilaba gas. Wira laba hatus, kenda laba hadis. Amen. Wira laba hatus, sirra laba gas, santa laba hadis, saraba hatus. Hallelujah. Wikanda laba hadis, saraba gas, santa laba hatus. Hallelujah. Siin jiraanne malee wanti akka nuti hin jiraanne wanti asii as darbatamu danuudha. Kanaaf si galateeffannaa, si haa galatu. Kanaaf si galateeffannaa, si haa galatu. Amma mootoo si galateeffannu fagoof dhiyoo dhaabbatanii akka nuyi nama galataan taaneef, akka nuyi guddannee kiristaanummaa keenyatti nama bu'aan buufne akka nuti hin taaneef achuma akka jiraannuuf kan nuti hinaafani, kan yaada keenya, kan qalbii keenya hatan, fagoof dhiyoo dhaabbatanii immoo asii as quba kan nuti qabani, hiniina kan hidhamanaa ta'ani, naannoo kanarraa kan hidhamanaa ta'ani, mul'ata keenyarraa kan hidhamanaa ta'ani. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Maal taama sin ameen ho'etten? Anoo birrii kan falaan jenneem. Hallelujah. Har'a sagalee Waaqayyoo akkuma yeroo darbee wal faana ilaalle, yeroo darbee Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 yoo ilaaltanii achirra baay'ee dubbadhe achirratti. Kanaaf nuyi erga gaafa kana dhageenyeetii Waaqayyoon isiif kadhachuutti dhiifnee fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbeeffannaa hafuura qulqulluun kennu akka guutamtaniif Waaqayyo isiniif kennee
jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isa tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaattis ija godhachuu, Waaqayyoon beekutti guddachuu keessan yeroo dhageenye hin gammannee jedha Phaawulos. Phaawulos jara kanaatiin isin dhugaadhumatti kiristaana sirriidha. Kiristoos kanaatiin akkuma fudhattanitti itti jiraattanii hojiidhaan agarsiiftanii dubbiin keessaniif jireenyi keessan wal simaa. Namoonni baay'een yoo ilaaltanii dubbiin isaaniif jireenyi isaanii waliin simu. Adeemsi isaaniif haalli isaan jiraatan waliin simu. Garuu iddoo kanatti namni kun Phaawulosii isin dhugaadhumatti Kiristoosiif jiraattanii, isin Kiristoosiif jiraattanii, jireenya gaarii jiraattanii, hojii gaarii hojjettanii, Kiristoos kana sirriitti fudhattanii, sababiin isaa immoo gara olii isaatti dubbiitti yoo ilaaltan wanta isin kana gootaniif immoo waan tokkodha. Inni deebi'ee hin dhufaa, inni ulfinaan ergamoota wajjin marfamee waan dhumuuf, sababii inni ulfina keessan ta'eef ulfina keessan gadi buuftanii, ulfina isaa ol qabdanii, inni immoo kanaaf isin ulfeesseedhaani. Ameen. Namoonni tokko akkatti jiraatu, isin garuu akkasitti hin jiraanne. Waaqayyo waldaa akka kanaatti jiraattu Waaqayyo nu haa taasisu. Erga akkas jedhee iddoo ammaa wanta irratti dubbachuu barbaadu, ergan akkas jedhee si yaadachiisee lakkoofsa 11 irratti maal jedhaa? Obsa hundumaan gammachuudhaanis waliif dandeessanii. Obsa qabdu. Gammachuudhaan wanta hundumaa keessatti, waldaa taatu tokko keessatti wal dandeessanii, wal baattan malee wal hin buufne obsa qabdu. Ariifannaadhaan waan gootanii wanta isin gootan ariifannaa miti, obsa guddaa qabdaa, gammachuu qabdu. Kun immoo akkasin nama Waaqayyoo taatan, akkasin bartuu Kiristoos taatanitu inatti dhaga'ame. Kanaaf sababa kana immoo kan dhufee natti hime immoo hidhata keenya kan ta'etu nutti hime. Isaan Kiristoosiif jiraatu nuun jedhaniiru jedhe. Ammas nan eebbisa. Namoota wal danda'an, namoota walii wajjiniin jiraatan Waaqayyo isin haa taasisu. Waaqayyo nu haa taasisu. Har'ammoo mata dureen kun irratti qophaa'ee fayyina keenyaaf Yesuus Kiristoos qofaan ga'aadha kan jedhudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9-10 irratti xiyyeeffadha. 9-10 irratti xiyyeeffadha. Akkuma mata dureetti isinii dubbisee waan shan dubbateera Phaawulos. Akkuma yeroon amma isinii dubbisee tokko Kiristoosiin fudhadhaa. Kiristoosiin fudhadhaa. Akkuma fudhattanitti immoo isaaf jiraattanii jedha. Amma iddoo kanatti gaaffiin ka'uun irra jiraatutu jira. Kiristoos Yesuus goofticha akka fudhatee jiraadhaa jedha. Kuni waamicha jireenya kiristaanummaati. Kiristaanummaan afaan qofa miti. Kiristaanummaan jireenyadha. Ameen. Faarfataan akka jedhee faarfata mitiire. Yesuusin fudhachuun jalqaba qofaa miti. Yesuusin fudhachuun jalqaba qofaa miti. Jireenya guutuu keessatti isa wajjin jiraachuudha. Namoota baay'ee yoo gaafattan, namoota baay'ee deemtanii yoo gaafattan, hiriyoota keessan yoo gaafattan, amantaniittuu Kiristoosin fudhattaniittuu yoo jedhan eeyyeessin hin jedhu, garuu isa keessa deddeebi'een ittiin jiraachuudha. Waaqayyo maal barbaada dhala namaarraa? Waaqayyo dhaabbata guddaa inni addunyaa kanarraatii qabu, dhaabbata guddaa Waaqayyo addunyaa kana keessaa qabu yoo jiraate dhala isaati. Nama qofaadha. Isa kanaaf immoo namni akkatti jiraatu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amantiin keenya dubbii qofa osoo hin taane jireenyaan guyyaa guyyaan keessatti mul'achuutu nurra jiraata. Amantiin keenya dubbii qofa osoo hin taane jireenya guyyaa guyyaa keessatti mul'achuutu irra jiraata. Akkuma fudhattanitti inni jedhu, akkuma fudhatteetti jedhu, amantoonni dhugaa barsiisa Kiristoos irratti maal ta'uu isaan irra jiraata? Hundaa'uu isaan irra jiraata. Barsiisa Kiristoos irratti as gadi isinii dhufuudhaafan jedha. Sababiin isaa Qolaasaayis boqonnaa 1 guutummaa isaa yeroo laallan wal faana laalleerraa amma Qolaasaayis boqonnaa 2 guutummaa isaa yoo laaltanii Phaawulos mana hidhaa keessa taa'eetu sababa Phaawulos barreessuuf barsiisonni sobaa ka'anii waa'ee Yesuus Kiristoos gadi buusuudhaaf ka'anii otoo isaan barsiisaa jiraniitii dhaga'eetu xalayaa kana mana hidhaa keessa taa'eetu ergaaf. Ergaan Phaawulos Qolaasaayis barreesse keessatti boqonnaa 2 keessatti barsiisonni sobaa
yaada namaatiin akka booji'aman, yaada isaanii yeroo isaan dhiyeessan, yaada isaanii yeroo isaan burqisiisan, yeroo kana inni immoo deebisuudhaaf xalayaa barreessedha. Mana hidhaa keessa jira, waa'ee mana hidhaa isaa san himne, waa'ee hidhamuu isaa san himne, inni yeroo hundumaa waa'ee waldaaf yaada, waa'ee waldaaf dhiphata. Mee warri waa'ee waldaa keessaniif dhiphattan? Maal amma harka keessan baasaame? Gaggeessaa sirriin isinitti hima. Gaggeessaa sirriin isinitti hima. Gaggeessaan sirrii dhimma isaa dhiisee dhimma saba isaaf yaada. Ameen. Achitti Yesuus namoonni tokko Kiristoos qofti ga'aa miti. Kiristoos fayyina keenyaaf ga'aa miti. Ergamoonni wantoonni jedhan tokko beekumsi namaa dandeettiin namaa dabalamuutu irra jiraata. Walgahii Efesoon irratti 4:32 sorry. Walgahii sana irratti namoonni seenaa waldaa kiristaanaa qorattanii ilaaltanii dubbiftanii jirtan yoo taatan walgahii sana keessatti barsiifni sobaa ka'eetu eenyummaa Yesuus Kiristoos irratti Yesuus Kiristoos yeroo tokko mul'ateera lammaffaa deebi'ee mul'anneedhaan yeroo san barsiisan walgahii sana irratti Yesuus Kiristoos waaqa guutuudhaan nama guutuudhaan walgahii sana cufatani. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoosin gadi yeroo isaan buusan maal jedhu duudhaa namaa sirna alaatiin hordofamu waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee uffataa haasa'u. Yesuus garuu isa kanaaf hin dhufne. Yesuus kan inni dhufe si fayyisuudhaaf, ofii isaa dabarfamee kennamuudhaaf, jireenya nuu kennuuf dhufe. Ameen. Waa'ee bara kakuu moofaa, waa'ee bara kakuu moofaa haasa'u isaan, waa'ee bara darbee haasa'u isaan. Yesuus garuu ani jireenya jedha. Ameen. Ani garuu jireenyadha. Ani garuu jireenyadha. Ani garuu dhugaadha. Fayyina keessaniif hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 keessatti samii kana jalattis eessattis fayyinni ilma namaaf isa eenyuyyuu hin kennamne karaa Yesuus malee. Ameen. Fayyinni Kiristoos hidhuu beekumsa jedhu. Baay'ee barumsi yeroo ammaa kanas dhufee jira. Amma social media kana dhuunfateera. Namoonni tokkos immoo Kiristoos biratti maaltu barbaachisa? Kiristoos mata duree koo kana akkana yalaan irraanfanne. Kiristoos qofti fayyina keenyaaf gahaadha. Gahaadha. Waatti dabaluun hin barbaachisu. Maal jedhee? Akkuma fudhattanitti maal godha? Hin sharafina. Akkuma fudhattanitti isatti jiraadha. Isatu jireenya qaba jedha. Ameen. Akkuma fudhattanitti, akkuma dhageessanitti, akkuma qalbeeffatanitti fudhadhaa malee isa biratti waaqa biraa hin qabaatina. Isa biratti waa biraa tokko biraa hin qabaatina. Inni gahaadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kiristoos hidhuu seera barbaada. Seera namaa. Kiristoos hidhuu sirna amantii alaa barbaada. Kiristoos hidhuu hafuura biraa jedhanii barsiisu turan. Phaawulos garuu elagaa sinii dhufaa jira. Phaawulos garuu dhugaa wangeelaa tokko ifa godha. Eessatti arganna wanaan jettan Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hanga 10 dubbifachuu dandeessu. Naan dubbisa asirraa akkas jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jira. In jiraata. Innis isumaan warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan garaa guutummaa jireenyaatti dhuftaniittu. Ameen. Hin dhaggeeffanne sunoo amma sira deebi'een sin dubbisa. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Guutummaan waaqayyummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Isin isumaan warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaatti dhuftaniittu. Isin kan sin dhuftan harkisa namaatiin miti, beekumsa namaatiin miti, dandeettii namaatiin miti, seera eeguutiin miti, barumsa biraatiin miti, beekumsa qabaachuu keessan miti. Isin kan sin dhuftan karaa Kiristoos Yesuus Kiristoos guutamtaniittu.
Guutamuun keessan karaa sanadha malee karaa biraa miti. Seera eeguu keessan miti. Dandeettii qabaachuu keessan miti. Beekumsa qabaachuu keessan miti. Jaallatamuu keessan miti. Nama biratti beekamuu keessan duwwaa miti. Isin kan sin guutamtani Kiristoosinidha. Ameen. Amma guutummaa waaqayyummaa jechuun maalidha? Amma kan nuti beeknu nurra jiraatu. Jechi guutummaa jedhu waan tokko keessaa kutaa muraasan ibsu. Irransini deebi'a. Jechi guutummaa jedhu waan tokko keessaa kutaa muraasan ibsu. Kutaa muraasa osoo hin taane waan hundumaa guutummaa ta'e argisiisa. Guutummaa waaqayyoo jechuun amala waaqayyoo guutuu, ulfina waaqayyoo guutuu, aangoo waaqayyoo guutuu, qulqullummaa waaqayyoo guutuu, jireenya bara baraa waaqayyoo kennu jechuudha. Ameen. Hallelujah. Isin hir'uu miti, karaa isaa guutamtan. Isin karaa isaa maal taatan? Guutuu taatanii. Amma namoonni baay'een karaa isaan bareedeen ati na bareechiteedha. Garuu Yesuus Kiristoos erga guutuu godheen waamee isaaf immoo jiraachuun baay'ee gaariidha. Isaaf taanee jiraachuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Phaawulos as keessatti Yesuus Kiristoos Waaqa irraa waan xiqqoo ishee yookiis waan muraasa fudhatee otoo hin ta'in, hin agarsiisu otoo hin ta'in, waaqummaa guutuu, ulfinni waaqayyoo guutuun, amalli waaqayyoo guutuun Kiristoos keessatti akka argamudha. Kiristoosii Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 27 waan akkasii Kiristoos guutummaan isaa waaqayyoon nutti agarsiisee jedha. Namni Kiristoosin arge waaqayyoon arga. Waaqayyoon mee namoonni waaqayyoon argitan jirtu? Harka keessan ol qabaasaami. Namni waaqaan arge jira? Boontu waaqayyoon argiteetta? Jedhaaka. Barumsa caalee argiteetta? Mee warri waaqayyoon argitan? Kiristoosin namni arge hin jiru. Isatti mul'isa. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Paastariidhaan eebbisaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kiristoosin namni arge, abbaa ilma namni arge. Hin gaafatanii bartoonni waggaa 3 walakkaa wajjin turaniitu abbaa nutti agarsiisi, abbaa barbaanna. Nu gaheera si wajjin jiraanneerraa amma garuu ifaaf ifatti abbaa arguu barbaanna. Yesuus akka jedhani namni ana arge abbaa arge. Yesuus Kiristoos guutummaan isaa eenyuun nutti agarsiisa nuun jettan? Waaqayyoon nutti agarsiisa. Amala waaqayyoon nutti agarsiisa. Waaqayyo namni kamiyyuu ijaan hin argineedha Yohaannis. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 akkas jedha. Homtinuu waaqayyoon namni ijaan arge tokkoyyuu hin jiru. Garuu karaa tokkicha ilma isaa maal argine? Kiristoosin argine. Ameen. Phexros immoo waan tokko jedha. Ni ergamoo raajonni bara kakuu moofaa warri eegaa turan utuu isa hin argin Kiristoos immoo deebi'ee isin keessa jiraate. Isin warra kakuu haaraati. Isaan abdii sana eegaa turanii isin garuu Kiristoosin argitan. Kiristoos immoo isin keessa jira. Ameen. Isaan Kiristoos waa eegaa didduu Kiristoos nutti agarsiisanii Kiristoos immoo dhufeetu isin keessa jiraata. Qolaasaayis keessatti isin Kiristoos keessa keessan jiraata. Isin mana qulqullummaa waaqayyooti miti? Miti? Qulqullummaa waaqayyooti. Baasii wayii jireenya keenya keessatti Kiristoos isa qulqulluu ta'e jiraachisaa jirra. Maalidhaa bishaanii maal jedhamani? Namni sirreessan jirtu? Burqaa tokko keessaa maalii yaa'u jedha? Carii fi boruun yaa'u. Waan tokko isinitti hima jiru firoo tokko.
isin namoota qoosaa miti. Isin dhiiga Kiristoos warra bitamtan warra Kiristoos isin keessa jiraatudha. Ameen. Isin isa Kiristoos keessan jiraatudha malee isa hamiin keessan jiraatu miti. Isa jibbi keessan keessa jiraatu miti. Isa si wal jibbu, wal darbachuu, wal hinaafuun keessan jiraatu miti. Kiristoos isa guddaa, isa jabaatee isin keessa jira. Kiristoos isa ulfina qabeessa isin keessa jira. Otummaa ulfina isaa qabuuti, ulfina abbaa isaa wajjin wal qixxeessu qabuuti. Sababa koof sababa keessanii ulfina isaa dhiisee nama ta'ee dhufe Kiristoos. Lammaffaa Yesuus Waaqa ta'ee mul'atee jedha. Waaqa ta'ee mul'ate. Waaqayyo isa ijaan hin argamne karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isa foon uffatee dhufee namatti mul'ate. Yaa Qolaasaayis boqonnaa 1:15 akkas jedha. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Kiristoos ija hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Ameen. Utuu lafti kuniif samiin kun hin uumamiin inni maal ture? Jira ture. Yoo dhattanii ilaaltan Yohaannis boqonnaa 1:1 dhattanii ilaaltanii utuu samiin kuniif lafti kun hin uumamiin durayyuu Kiristoos jira ture. Jiraachuu Waaqayyo immoo karaa isaa of mul'isee jechuudha. Okay. Seerri Museedhaan kenname, ayyaanni dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin kenname. Eenyu kana jedhaa? Yohaannistu kana jedha. Yohaannis boqonnaa 1:18 iddoon amma isin dubbisedha. Seerri Museedhaan kenname, amantiif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin kenname. Homtinuu takkaa ijaanii, homtinuu takkaa Waaqayyoon ijaan argine inni tokkicha isaa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee malee. Isa paastariin faamma jedhan jechuudha. Bannee olleen bara. Utuu Yesuus Kiristoos dhufee waa'ee Waaqayyo abbaa nutti himne ta'ee waa'ee Waaqayyo abbaa sana hiikee nutti himne ta'ee silaa yoona kana nuyi jireenya bujaan jiraanna turre. Karaa ilma isaa sana hiikeetu isinitti dubbatame. Karaa sana argitanii jedhaani. Kana jechuun Yesuus Kiristoos Waaqayyoon bakka bu'uuf qofa osoo hin taane Waaqayyo isa ijaan hin argamne namaan mul'isuuf dhufe. Bakka bu'aa isaa ta'uun ta'in innumti iyyuu mataan isaa iyyuu Waaqayyoodha. Namni isaa arge iyyuu Waaqayyoon arge waan ta'eef. Kanaaf iddoo kanatti maal jedha isinitti fakkaate? Iddoo kanatti maal jedha isinitti fakkaate? Kana jechuun Yesuus ilaaluu jechuun amala Waaqayyoo arguudha. Yesuus jechuun Waaqayyoon mul'isee, araara Waaqayyoo mul'isee, qulqullummaa Waaqayyoo mul'isee, humna Waaqayyoo mul'ise. Iddoon amma isinii dubbadhe Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti namni ana arge abbaa argeedhe. Namni ana arge abbaa arge. Namummaa Kiristoos keessa iddoon amma dubbise jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Namummaa Kiristoos keessa jechuun Yesuus nama dhugaa ta'uusaa. Phaawulos waaqummaa Yesuus Kiristoos yeroo inni dubbatu argina. Namummaa keessa jira. Kiristoos akkuma sila isiniin jedhe walgahii Efesoon irra taa'ame sanarratti walgahii sanarratti taa'anii kan isaan murteessan kanadha. Nama guutuuf Waaqayyo guutuu ta'uusaa kan isaan murteessan. Sababiin kana murteessaniif ishee kana na dhaggeeffadha. Sababiin kun dubbatameef sababiin macaafni qulqulluun sirriitti nu dubbatuuf ishee kana qalbiidhaan na dhaggeeffadha. Yaada keessan naa kennaa qalbiidhaan na dhaggeeffadha. Sababiin Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee deddeebi'ee kan dubbadhu sababii Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufeef nama ta'ee kan dhufeef bakka keenya bu'ee du'uudhaafidha. Waaqayyo ta'ee dhufuun irra hin jiru. Sababiin isaa maaliif? Cubbuuf dhiyaata waan ta'eef. Cubbuu keenyaaf jedheetu dhufe waan ta'eef nama ta'uutu irra jiraata. Haafhaafii 50 nama ta'ee 50 Waaqayyo ta'ee miti. 100 keessaa Waaqayyoodha, 100 keessaa namadha. Walirraan qoodamu, hin hir'atu, hin jijjiiramu. Inni kun Waaqayyoodha, inni kun namadha jechuun hin dandeenyu. Waaqa guutuuf nama guutuudhaan sababiin nama ta'eef keessaan isinitti hima. Anaaf isin fayyisuudhaaf nama ta'e. Sababiin inni ulfina isaa dhiisee dhufeef anaaf isiniif jedheetu. Akka nama Waaqayyo tokkotti waan tokko sin gaafadha firoota koo. Akka nama Waaqayyo tokkotti waan tokko sin gaafadha firoota koo ganama kana. Yaada keessan gara kootti deebisaa waan sin gaafadha ganama kana. Ulfina isaa isa guddaa sana sababii siif jedhee dhiiseef. Ulfina isaa isa Waaqayyoon qixxee sababii kanaa siif jedhee dhiisee nama ta'ee reebamee beela'ee dheebotee kan inni dhibbatee siif jireenya kennuuf. Siif jireenya kennuuf, anaaf jireenya kennuuf.
Isa akkas nu dhibbate kana isa jireenya nu kenne kana maaliif jireenya keessaa baana? Isatti qabamnee isatti jiraachuu akka jedhan Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 sana sitti meeraa isa dubbisuu dandeessu. Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 inni cubbuu keenyaaf foon isaatiin baatee mukatti ol ba'ee. Sababni kana nama ta'eef cubbuu keenyaafidha jechuudha. Egaa iddoo kanatti kan nuti ilaallu gara sa'aatii koo laalladheera. Daqiiqaa 20 deemeera. Baay'ee isaan hin ta'u. Egaa iddoo kanatti deebisa Phaawulos isa asii ol isinii dubbadhe. Beekumsi namaa Kiristoositti dabalamuun hin barbaachisu. Beekumsi namaa Kiristoositti dabalamuun hin barbaachisu. Inni qophaasaa gahaadha. Akkuma fudhattanitti isatti jiraadha. Beekumsi namaa yeroo isiniin jedhu beekumsa qabaachuun gaariidha. Misgaanaan beekumsa mormaan jedhina. Beekumsatti naman. Namni beekumsa hin qabne macaafa kanayyuu hiikee barsiisuun rakkisaadha. Ammayyuu kanan sin affeeruu barbaadu beekumsa macaafaa qabaadhaa. Yoo Waaqayyo jedhe dippiloomaa digirii koo yeroo digirii 2 barachaa jira yeroo dhiyootti digirii koo harkaan gaadha. Maaliifan kana isiniin jedhe beekumsa mormuun. Garuu maal isiniin jechaa jira? Beekumsi namaa Kiristoosiin sanatti isa beekumsa kanaan jireenya argadha jettanii akkasiin yaanneef. Akkasiin yaanneefidha. Mee Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 maal jedha isinitti fakkaate? Barsiisonni sobaa beekumsa aadaa fi falaasama namaa ol kaasan. Falaasama namaa ol kaasan. Abaluu beekaadha. Abaluu akkasidha. Waa'ee Yesuus dhiisaniitu falaasama beekumsa namaa kaasan. Achirratti ilaaluu dandeessu. Barsiisonni sobaa beekumsa aadaa fi falaasama namaa ol kaasan. Kiristoos qofaa Kiristoosiin garuu gadi buusan. Fuullee Waaqayyo si haa eebbisu. Daaqonii sirrii ta'uu qabdaati. Waaqayyo si haa eebbisu. Phaawulos garuu akkas jedhaani. Namni tokkollee Meena wajjin jedhame namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'een goyyumsaa waan tokkoof keessaa hin qabneen isin hin harkisiin. Eessaatti guddisanii mammoo? Hin harkisiin akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaatanitti isin hin booji'in. Kana hundumaatti maal godhaa? Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Waan gootan, waan dubbattan, eessa akka barattan, eenyurraa akka barattan of eeggadhaa. Bartuu eenyu akka taatan of eeggadhaa. Namni bara kana of hin eeggatu. Iddoo barbaadetti of arga. Raajiin tokko si raajaa tanaan lafa raajii sanatti fiigee achitti of arga. Barsiifni wayii tokko jira tanaan iddoo barsiifni kun asitti dhufee of arga. Namni hundumtuu iddooma tokkotti fiigee achumatti wal arga. Of eeggadhaa. Eenyurraa akka barattan beekaa. Eenyurraa akka isin qalbeeffattan beekaa. Barumsa sobaarraa raajii sobaa wayyaa paastar. Raajiin sobaan irraanfatama. Barumsi sobaan irraanfatama. Hamma xiqqoof Yesuus Kiristoos kana buusee dhiiseen oole biyya Sudaanittan. Jireenyi biyya lafaa kanarratti malee jireenyi hin jiru barumsi jedhu. Deemee baradhee isaan wajjin hariiroo godhadhee buusee xiqqoo tokko ga'ee jireenyi hin jiru. Jireenyi asumadha iddoodhuma kanadha malee biyyi biraa Yesuus inni jedhamu hin jiru. Asumatti raawwatama nyaadhu dhugi kan jedhu namoojii sammuu koo keessa deemee Waaqayyo na gargaaree Kiristoositti of na deebise. Eenyurraa akka barattan, eenyurraa akka dhaggeeffattan, eenyuun akkas hin beektan isin agarsiisaadha. Akka salphaatti barumsi sobaa dhugaa keessaa dhufa. Baasuu of hin danda'u bare. Dhugaadhuma haasa'utti dabala. Amma waa tokko isinitti himaan. Macaafni qulqulluun kan inni barreeffame amala Waaqayyoo qaba, amala namaa qaba.
Meme namni yes jedhe tokko jiraas. Gaayid kan godhe garuu Waaqayyoodha. Hafuura isaatiin. Of eeggadhaa. Jireenya keessaniif of eeggadhaa. Lafa kam keessa akka dhugdan, lafa kam keessa akka barattan, waldaa kam keessa akka isinitti barnoota barattan, namni kun nama akkamiiti? Qoradhaa, ilaalladhaa, akkuma dhaqxanii nama Waaqayyooti isin hin jedhina. Nama Waaqayyooti isin ati nama Waaqayyoo nuu buusedhan jedhina. Sirriitti ilaalaa, of eeggadhaa, qoradhaa. Isin Kiristoos isin keessa jira. Isin kan Kiristoos malee kan warra sobduu miti jedhaani. Isin duukaa buutuu Kiristoosidha. Yeroo ammaa kana barumsi sobaa babal'achaa jira. Akkasii of eeggattaniif isinitti dubbachaa jira. Phaawulos sababii isa kanaafi badhaadhummaan ogummaan fi beekumsi hundinuu isa keessa dhofkamee jira. Ameen. Amma elaga Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irra dhaqxanii dubbisuu dandeessu. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsa hundinuu isa keessa maal ta'ee jira? Dhofkamee jira. Amma waa tokko isinitti hima. Googil gootanii yoo ilaaltanii wantoota addunyaa kana tolchan. Addunyaan kun akka isheen badduudhaaf yookiis immoo addunyaa kana teknooloojii addunyaa kana beekamtu kan jedhamu kan hojjetanii namoota ijoollee Waaqayyooti. Beektu kana. Waa tokko dhaga'e waan isinitti hima. Xiyyaarri beektonni walitti qabamaniitu jedhaniidha. Xiyyaara hojjennadhaniitu beektotatti walitti qabamee jedhaniidha shi. Amma jennaanii beektonni suni sibiilli kun akkamitti samiirra deemuu danda'a jedhanii yaalanii bara kamirraa kan hojjetamee xiyyaarri? Sinoon beektanii maali? Barataa qaxxaleen jira mootoo gadi baanii barataa akkasiitti yuunivarsiitii akkasiirraa nu beekna. Okay, haa ta'u. Amma jedhanii taa'aniitu waa'ee badhaadhummaa, waa'ee ogummaa isinitti himu, waa'ee beekumsaa isinitti himu jedhanii bare. Taa'aniitu akkamitti sibiilli samii kanarra deemu amma xiyyaara hojjennaa dhagaye yaadni isaanii. Amma garuu deebi'anii xiyyaarri kun akkamitti deemuu danda'a? Amma immoo yaada fidani. Kun hin danda'amu jedhani. Ijoolleen Waaqayyoo garuu tokko maal jedhanii hin danda'ama, xiyyaara balaliisuun hin danda'ama. Isa warri beektonni dhiisan, isa warri beektonni ajannaa isaa cufan biyya Ingilizii keessatti xiyyaarri oofamuu hin danda'ama. Maaliif hin danda'amu? Hin danda'ama. Beekumsi ogummaa wanti nu eenyu keessa jira? Kiristoos keessa jira. Nu isa kamna hin dandeenya. Hallelujah. Beektonni afaan qabatanii. Hallelujah. Badhaadhummaan ogummaan Kiristoosiin guutuudha. Ameen. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 3. Kana jechuun ogummaan dhugaa Kiristoos irraa adda miti. Namni Kiristoosiin qabu madda ogummaa qaba. Okay. Nama lama isinitti agarsiisa. Nama lama. Namoonni hundi gaafa dubbatanii kiristaana sirriin isinitti maa jira? Namoonni lama wal faana deemu yoo hiriyaa ta'anii inni Kiristoosiin beeku waan dubbatu, waan godhu, waan uffatu, waan haasa'u ogummaadhaan itti yaadeetu. Kanadha. Warri kaan akkas ta'e akkas achiin bahee akkas godhee akkas ta'e. Warri obboloota keenya warri kaan akkas ta'e achi ta'e warri Kiristoosiin qaban immoo dhugaan Kiristoosidha. Inni ogummaa of keessaa qaba. Inni jireenya of keessaa qaba. Inni waan hundumaan badhaadhaadha. Ameen. Namni Waaqayyoo ogeessa jedha keenya. Namni Waaqayyoo ogeessadha. Ogeessa qaba. Karaa deemu qaba. Akkatti beekuu qaba. Bari nama nyaata yookiis barri kun bara hamaadha. Namni jedhee namoonni waasaanii namni Waaqayyoo immoo ogummaadha waan ta'e barri kun keessa darbuu hin danda'ama. Nama nyaatamu darbuu hin danda'ama. Eenyuun Kiristoosiin ameen. Waan isinitti waldaanana wanta guddaa isinitti tokko fiddanii dhuma ofitti dhiphatina Kiristoositti agarsiisa. Hin danda'amu kun garuu si hin danda'amadhaan Kiristoosii hin danda'ama. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Seerri duudhaa namaa fayyisuu hin danda'e. Seerri
Okay, baraka kuma faa keessatti seeradha. Namni seera eege kanadha. Namni seera eege kana, namni seera eege immoo kanadha. Utuu seerri nurraan kaanee jara keenya biyyi lafaa waa taatee dhumti. Utuu seerri nurraan kaanee ta'ee biyyi lafaa waa taatee dhumti, jaamaa taatee dhumti. Kan ija baase maali macaafa dubbiftanii jennu? Waan biraa miti bar kan ija baase ija baasuudha bar. Namni hundumtu seera kana nurraa fuudhe bar biyya lafaa jaamaatti hafee oole bar. Seeraan miti cubbuu keessan kana hundumaa fi isin kanadha kan kana ta'e kana hundumaa nurraa kaase. Kanaaf iyyuu maal jedhee Luther maal jedhe sitti fakkaate waa'ee hojii gaafa dubbatu gaafa dubbisaa keessatti hidhattanii yoo ilaaltanii Yaaqoob keessaa maal ta'u otoo ba'ee gaariidha. Sababiin isaa Yaaqoob maal jedhe sitti fakkaate hojii namni tokko hojii gaarii hojjechuutu irra jiraata. Fayyuudhaaf hojii gaarii hojjechuutu irra jiraata jedha. Itti yaadee hojjeteetu Luther tarii kun keessaa otoo ba'ee gaariidha. No waan jedheef macaafni qulqulluun waliin mormu garuu fayyinni sirriinii. Namni fayyee hojii gaarii hojjeta. Namni fayyee hojii gaarii hojjeta. Fayyuuf hojii gaarii hojjettu? Memmee fayyuuf warri hojii gaarii hojjetan? Namni fayyee garuu hojii gaarii hojjeta. Hojii gaariin isin keessa hin jiru taanaan ammayyuu isin hin fayyin. Hojiin gaariin keessa hin jiru taanaan ammayyuu hin fayyin. Garuu zarraaf ani fayyeera zaasna qabii miti amma dubbiin amma waan sinitti ba namni fayyee hojii gaarii hojjechuutu irra jiraata. Namni fayyee Kiristoosiif jiraachuutu irra jiraata. Namni fayyee hojii gaarii keessaa qooda qabaachuutu irra jiraata. Fayyina keef hojiin godhin. Fayyuudhaaf kana gochuu qaba. Fayyuudhaaf kana hojjechuu qaba. Fayyitee taanaan ati hojii gaarii hojjetuutu irra jiraata. Namni fayyee nama jaallata. Namni fayyee maal nama godha dubbadhaa nama fayyee ija hojii hafuura bo'ee qolaas Galaatiyaa boqonnaa 5 jaalala dubbattaniire maal ammas waan isinitti hima mee warri fayyitan mucaa kootu naa bilbila dhiiba namoonni fayyitan egaa hojii gaarii akkasiin hojjetan Waaqayyo barbaada. Ameen. Namni fayyee maal ta'u hojii gaarii hojjetu jiraata. Barsiisonni sobaa nyaata dhugaatii ayyaana irratti murtii kennu turan. Qolaasaayis boqonnaa 2:16. Kanaaf waa'ee nyaataaf dhugaatii, waa'ee guyyaa ayyaana, waa'ee baatii lakkaa'u yookiis waa'ee sanbata eegu namni tokko illee isinitti waan hin godhini. Akkasuma isaan kun gaadidduu wanta dhufaaf jiru sana duwwaadha. Wantichi hin dhugaan garuu Kiristoosidha. Qolaasaayis boqonnaa 2:16-17 dubbiftan jechuudha. Kun kan nu barsiisu sirni alaa nama fayyisuu hin danda'u. Kiristoos qofaatu nama fayyisa. Kiristoos qofaatu isin fayyisa. Kiristoos qofaatu nama fayyisa. Mee amma irra deebi'ee wanta isinitti mutu namni Qolaasaayis boqonnaa 2:16 dubbisu 17 dubbisu waa'ee fayyina isaaf shakkiin qabu. Kiristoos lakkoofsa 3 eenyummaan Kiristoos guutuudha. Sababa guddaa isaan dogongoran keessaa tokko eenyummaa Yesuus Kiristoos sirriitti hubachuu dadhabuu isaaniiti. Sababa guddaan dogongore keessaa eenyummaa Yesuus Kiristoos sirriitti hubachuu dhabuu kooti. Kiristoos kun eenyu? Waaqayyo carraanaa kennee eenyummaa Kiristoos kana gadi fageenyaan qoradhee gadi fageenyaan ilaalee Waaqayyo na gargaaree dhaloota kanaaf gumaachuutti jira. Namoonni dubbiftan dubbisuu dandeessu. Namoonni dhiiftan garuu dhiisuu dandeessu. Kitaaba ayyaanni Waaqayyo kan jedhu yeroo dhiyoottan qopheessa. Namoonni dubbiftan dubbisuu dandeessu. Maaliif kanan isiniin jedha isinitti fakkaatee of jajuudhaaf otoo hin ta'in
sababiin rakkina keessa galeef, sababiin rakkina keessa argeedhaaf, sababiin jireenya biyya lafaa kana argeefan isinitti hima. Waamicha tokkoon isinitti hima firoota ko. Namni fayyee Kiristoosiif akka isin jiraattan. Kiristoosiif akka isin jiraattan waamicha isinii godha. Namaaf hin jiraatinaa. Hiriyaaf hin jiraatinaa. Firaaf hin jiraatinaa. Kiristoosiif akka isin jiraattan hin barbaada. Jireenyi Kiristoosiin qabu, namni Kiristoosiin qabu, namni Kiristoositti hirkatee jiraatu hin badu inni. Kiristoos qofti ga'aadha. Jireenya keenyaaf Kiristoos qofti ga'aadha. Kanaafidha Luuter kan inni ka'e bari. Kanaafidha kan inni ka'e. Waan biraan barbaachisu, hojiin hin barbaachisu. Kanaaf Kiristoos kana qofaanumti nu ga'a. Isa biratti waa tokko hin barbaannu. Bakka fayyina lubbuu keenya biratti kan nuti hin barbaannu Kiristoos qofaansaa guutuudha, inni gahaadha. Kiristoos siif gahaadha. Kiristoos gaa'ela keef gahaadha. Kiristoos bultoo keef gahaadha. Kiristoos adeemsa keef gahaadha. Kiristoos mul'ata keef gahaadha. Kiristoos adeemsa keef gahaadha. Inni sin qaanessu. Garabeeliif sagadii, maammediif sagadii, nama kamiif sagadii miti. Kiristoos qofaaf gahaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Fayyinni ayyaana Waaqayyootiin argama. Ishee kana dubbadheen xumura. Fayyinni ayyaana Waaqayyoon argama. Isaan immoo fayyinni kan inni argamu akkuma sila dubbadhee hojiidhaanidha jedhu. Inni garuu Phaawulos garuu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 yoo dubbiftanii akkas jedha. Barsiisonni sobaa akkas jedhu. Barsiisa sobaa ta'uusaa kan isin hin bartanii hojii namaa fi sirna fayyina kee hojii namaa. Namni gaarii hojjetu, namni gaarii godhu, namni waan gaarii, namni nama arrabsine, namni nama hin soomne, waan tokko tokko godhu hundumtuu gaariidha jedhanii barsiisu. Garuu maal jedha isinitti fakkaatee innan keenya ammoo maal jedhaa? Fayyinni karaa inni argamu isinitti maa jira? Fayyinni karaa inni argamu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtani. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akkatti of hin jajnetti kana godhee. Hojii gaariin mallattoo nama fayyeeti. Akkuma sila isiniin jedhe garuu bu'uura fayyinaa miti. Argitanii? Bu'uurri fayyinaa ayyaana Waaqayyoof hojii Kiristoos hojjete. Kiristoos irratti wanti biraa dabaluun hin barbaachisu. Kiristoos qofti ga'aadha. Beekumsi namaa, seeri namaaf sirni alaa waan tokko gara kanatti geessu hin ta'u. Guutummaan Waaqayyoo Kiristoos keessa jira. Namni isa keessa jiru guutummaa qaba. Amantii dhugaan Kiristoos irratti hundaa'a. Waan biraa irratti hin hirkatu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amantii dhugaan. Egaa amma xumureera. Egaa isa kana akkasin ol dhaabattanii waan na wajjin jettanan barbaada. Dhaabadhaa ol xumureera. Lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Egaa naan jedha. Egaa jedha. Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isarratti ijaaramaa. Amantiidhaan dhaabbadhaa. Galata guuteerraa fummoo qabaadhaa. Egaa xumura kooti. Kiristoos eenyuun iyyuu hin sharafiina. Kiristoos siif gahaadha. Haleluuyaa. Waaqayyoon hin kadhanna. Sagalee har'a dhageessan yoo baay'ee qalbeeffachuudhaa baattan garuu waan isinitti